gadaamessi dhala silaa meeshaan qaama saalaa dhala achi jedhame gadaamessi qabbante dhooti jetti akka taa'oltu sun ta'u ittuma harumatti yaa'uun qabbantetti yaati. Namni irra guddaan kiniina fayyadama. Haadha manaatiin wanta taatee kiniinaan dhukkee firaas osoo tiruu qabu kiniina dhugu osoo onnee qabu osoo cirracha qabu osoo waan adda addaa qabu veeggaan fajjeessee jee maali tiruutti fida namni tiruu qabu meeshaan hin qabu namni onnee qabu meeshaan ganamallee hin qabu qabi maalima yeroo hunda namni dhukkuba sammuu qabu meeshaan hin qabu gadama namni qabbana qaamaa qabu meeshaan hin qabu dhiibbaa dhiigaa sukkara maaree kana kan irra hidaadha. Shamaraa haa ta'u dhiiraa haa ta'u. Namni maas yeroo dura osoo waliin fuudhin hin godhin qunnamtii haadha mana tajaalattuu jiddeen fuudhi daarekti alatti eega fixattee nama dalan rabbiin ilmoo ofirraa yaastee maa shamarran hin harkattu kiniina dhugdii wanta nyaattii ililmee diratti osuma hin heerumne alatti kunuuti fida dhiibbaa adda addaatiif haadhaaf saaxilu jira. Haadha manaatti hojii wal qunnamtii goote garaa addaatti illee hin ciisinii. Taakka koolesteroolii si qaba, infekshinii adda addaa si qaba. Wagguu haadha manaatii wajji wal qunnamtii goote alam maalii fi garaa adda addaa hin ciisu wanni jennuuf taakka cinaacha bitaarratti hin ciisan. Lama si galame cinaacha mirgaarra cifte. Cinaacha bitaa meeshaan keenya qaama keenya irra guddaan gama kana jira. Yoo garaa addaatti ciiftu taate wagguu wal qunnamtii saalaa goote haadha manaatii wajji ispaarmiin boodarra habahuu jira. Haafuu jira si keessatti isa kanaas irraa yaa. Waan akkanaas teessitanii beektanii hogguu garaa adda addaa jirti inni kun hin bahu eessa baha hin bahu si keessa gad deebi'aa jechuudha. Coob infekshinii adda addaa si fida si galee amma koolesteroolii si qabsiisa. Kanaafuu daqiiqaa 10-15 cinaacha bitaarra cinaacha mirgaarra ciisuu qabdaa dafaniin kaan achiin booda deemtee dhiqatta. Meeshaan dhiiraa gizee qabbantii dhooyte laafaadhaa yoo keessatti xiqqishuma akkana ol jaamale khayna jabaan qabu qabadhula siifin hima cidhaan isaanii qabbanaa'u qaamni saalaa guutuu ni qabbana firratti harka huccuu feetu uffadhu qabbana firratti harka ganamaas meeshaan isaan ka'u inni kun sodaafuun fuudhu eessa fuudhu. Dandalaan akka gara qabatu nima dhaltiif gara qabattiimi deemee nama dubrummaa qabu bar deemee dhala ilmuma garaa baatu dubrummaa balleessu baleeyyan. Akkanatti obeeyta inni si dhufu yoo kasi gu laalsiin hin jamma dhiinni yoo kasi dhufu ka duwida si dhukkubsu ta'e dhiinni gizee si dhukkubu ka arma si iiteessu ta'e guyyaa 2-3 dura yookaan 7 dura takka yoo dhiinni si dhukkubu mudhii kasi dhukkubsu ta'e ilaala ammallee qabadhu deebitee rakkoon sirra dhufa jennee jira rakkoo ilmoo dhabuu keessa adeet macarashaa mudhii gad ganna dhiibataa. Barmiila kiyya hundaan na diraa miilli na gubaa handhuura irraa ganna dhiibataa fincaan kiyya akkanaa maaree kana akka fitti dhiinni baatii bira dabra baatee hirrisa fitti dhiifta baranniin dhalaa jetta macarrashaa raqatu si godha ammaasoo mar'imaan hama miidhama jettiin ijoolleen karaa arsiitee nyaatu miirrimaanii fi miidhamni wanni jaan kun hama ammaas tokko kana kanummaan ilmoo nama qabu beektaa tanoo wanti rakkina gadaameessaati wajjoolii hidhata. Mukaan na keessa deemu waan akaraamu waan lubbuu qaban na keessa wanta si goggoyse dugda si qaba mudhii si dhukkubsa qax si godha isa sani birhamaan kadhalaa fixu beeyta akkatti akka beeyta kadhalaa gaggabsu bara isa sani kadhalaa asi qax godhu bara isa sani abbitin sinja sa shamarran gizee baa guddoo fuute ilmoon irraa baatu bara shamarran gizee hudduun kufte bara khoftu gadaamisi bakka irraa deemu bara jaarsi keessan isin hojii mana yaalaa dhaquu dide. Fincaan keessatti ilaali ispaarmiin dhiiraa yoo fincaanii hojii ka fincaantu taate ilmoon ta'u ispaarmiin sun. Hogguu san kaatee yoo fincaante ni ciccita fincaan keessa baa yookaan buleetii dhalaa keessa guutubbaa fincaanii hojii ilmoon ta'u qabadhu warra dhiiraatu kunis. Kun akka nama maraachuu beektan kintaarotii namni kintaarotii qabu akka maraatu ni beektan carrashaar. Akka nama maraachuu ni beektan akka nama gaggabsuu hin beektan isin. Kintaarotiin akka nama maraachuu hin beektan akka nama gaggabsuu hin beektan matuma nama uwwisaa maaree nama takka takkitti nuti onneen si fidaa coggaarraa si fiddeen kanaami kintaarotiin nama gaggabsaa kintaarotiin nama maraacha meedhage gadaamessi akkas nama gaggabsa. Warri baatii 2 baatii 3 ilmoo dhiigaa na dhufa baatii bira dabraa warri jokoon halaaka taata ammallee siifin hima halaaka taata infekshinii adda addaatiif ni saaxila koolesteroolii ni saaxila dhiibbaa dhiigaatiif si saaxila wanti sinjiyan. Marrimaan baantan kun waan miidhaa jettan kun
hedduu akka malee maaliif gara nama goggoessa sagaraan sirraan baatu as deemee asitti si godha nyaata sitti hin dhiisu fedhii nyaataa sitti hin dhiisu mataa si dhukkubsa as keessa si ta'a as jala si ta'a hafuura si kukkuta bilayyan hin beektu kana mataa na dhukkubsa jetta mataa kanaan nu oowwa fuularra waa si facaasa namni dhiinni baatii bira irra guddaa yoo dhiigarra waa facaasa asirra waa facaasa maadiyaatiin irra guddaa shamarran fixxu waan sanii jechuudha. Shamarran dhiinni yeroo hundarraa dhiinni kee dhiiga fincaan kee ka dhiiga fincaantu hin jiru. Fincaan kee waan adii fincaanta. Fincaan kee waan daalacha keessaa qaba. Infeekshiniin kun gizee surra ture akkamsi godha. Deebi'eeti kaasarstee wanti dhiigaa balaa kana sittaa infeekshinii dhiigaa kana akkam abbaa keetii taate. Makluuqni xixiqqoon hidhiin infeekshinii dhiigaa namni gurguddaan hin dafee yookaan harka rabbii jirtaas hin jabannee hakimaatu. Warri dhiiraatis dhagee hoyxoon isaan qofa rabbaati. Meeshaa kee akkana fiinta kanarratti inni hoyxee hoyxa. Cittoo itti baa hormamuun akka keessa baatuun hin beekan meeshaa dhiiraa keessa finnisni akka keessa ba'uun hin beekan san hunda waan fiduun beekan cidhaan kee akka wanti tokko inuu dhiita gurguddaa san dhiisi firii xixiqqoo takka keessaa baasa hiddi cidhaanii ka gaddeemu gama hudduu ta'e munneetti gaddeemu akka hurku beekta maaliif hurka hedduusu maaliif si hurka maaliif si qabbanaa